digdama Haacaaluu Hundeessaa nyaatte bara 2021 ammoo waardiyaa haqa cunqurfamtoota Abdul Jabbaar Hussein nyaatte. Namoonni lamaan bilbila haadha manaa isaa irratti bilbiluun daandii galaa jiru irraa butamee bakka biraa geeffamuun Abdul Jabbaar uffataa fi qaamni isaa guutuun jiidhaa ta'uun bilbilli isaa fudhatamuun ragaan qorannoo isaa ifoomuu dhabuun poolisiin dhimma kana hordofuu dhabuun namoonni qaama isaa dhiqan waraannamuu qaama isaa irratti arguun ispeeshaalistiin dhibee keessoo hospitaala Adaamaa qaamaa fi hidhii isaa irra dhiigatu jira jechuun maatiin doorsifamaa turuun dhimma ajjeefamuu isaa mootummaan callisuun quba mootummaa Itoophiyaa kan lubbuu beektota Oromoo nyaatutti qabeetii jira. Abbaa mana kootii ajjeesanii akka sareetti darban kan jedhu ammoo jecha haadha mana Abdul Jabbaar Hussein Sooriyaa Kadiiriim. Abbaa mana kootii ajjeesanii akka sareetti darban kan jedhu ammoo jecha haadha mana Abdul Jabbaar Hussein Sooriyaa Kadiiriim. Mootummaan biltsiginnaa buqqisuuf tumsa waraanaa uummannee jirraam waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisa Tigraayitu jedhaati jira. Waraanni bilisummaa Oromoo duula kallattii garaagaraatiin adeemsaa jiruun maqaa gootota qabsoo uummata Oromoo keessatti kufan Nadhii Gammadaam, Laggasaa Wagiim, Elemoo Qilxuum, Hasan Ammeetiin moggaasuun qabsoo hidhannoo mootummaa Itoophiyaa faana taasisaati jira. Son garee shoror keessaa TPLF balleessuuf fudhatamuun kamuu garee shoror keessaa waraana bilisummaa Oromoo irrattis ni fudhatamaam gaafatama sabquunnamtii uummataa biltsiginnaa Oromiyaa Taayyee Danda'aatu jedhaati jira. Itoophiyaan TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo irraa baraaruuf lammiin kamuun gara waraanaa waajjira ministeera muummee Itoophiyaatu jedhaati jira.